Akkam jirtu barattoota har'a kan waliin ilaallu saayinsii waliigalaa kan kutaa torbaffaa boqonnaa 5dha jechuudha. Egaa yeroo darbe boqonnaa 4 waliin ilaallee akkasumallee gilgaala waliin dalagnee dhaabbanne jechuudha. Har'a immoo boqonnaa 5 irraa waliin itti fufna. Boqonnaan 5 lubbu qabeeyyii fi heddumina isaanii kan jedhudha jechuudha. Boqonnaa kana jalatti waa'ee lubbu qabeeyyii fi heddumina isaanii waliin ilaalla jechuudha. Egaa ramaddii isaaniillee akkasuma maqaa saayinsawaa orgaanizimootaa, sadarkaalee ramaddii orgaanizimootaa kanneen kana ni ilaalla jechuudha. Mootummaawwan lubbu qabeeyyii bal'inaan waliin ilaalla jechuudha. Akkasumallee gilgaala isaaniillee waliin ni ilaalla. Jalqaba irratti lubbu qabeeyyii kan jedhudha. Lubbu qabeeyyii jalatti amaloota lubbu qabeeyyii kan jedhu ilaalla. Egaa lubbu maleeyyii fi lubbu qabeeyyii gidduu garaagarummaa hedduutu jira jechuudha. Lubbu maleeyyii fi lubbu qabeeyyii gidduu garaagarummaa hedduutu jira. Innis lubbu maleeyyiin maalla? Wantoota lubbuu hin qabne yookiin lubbuu kan amala lubbuu qabu hin agarsiifnedha jechuudha. Lubbu maleeyyii kan jennu isaanis yookiin hin sooratanii, hin nyaatanii, hin hargananii, wal hin horanii, hin guddatanii kanneen kun amaloota lubbuu maleeyyiiti jechuudha. Lubbu qabeeyyiin immoo orgaanizimoota amala lubbuu agarsiisanidha jechuudha. Amala lubbuu agarsiisu kana jechuun ni sooratu, wal horuu, ni guddatu, ni harganu. Warreen kun amaloota lubbu qabeeyyiiti jechuudha. Fakkeenyaaf nama yoo fudhanne namni lubbu qabeeyyiidha. Ni soorata, ni hargana, wal hora, ni guddata. Amaloota lubbu qabeeyyii kanneen keessas guddachuu, wal horuu, bir'achuu, meetaaboolizimii geggeessuu, socho'uu, harganuu, naannootti madaquu fi kanneen kana fakkaatan amaloota lubbu qabeeyyii jedhamu jechuudha. Isaan kun amaloota lubbu qabeeyyiidha. Garaagarummaa isaanii gabatee kanarratti yoo ilaallu lubbu qabeeyyiin ni sooratu, lubbu maleeyyiin immoo hin sooratanii jechuudha. Lubbu qabeeyyiin yeroo harganan, lubbu maleeyyiin immoo hin harganan jechuudha. Akkasuma lubbu qabeeyyiin wal horuu, ni guddatu, meetaaboolizimii geggeessu. Meetaaboolizimii jechuun sirna bullaa'insa nyaataa jechuudha. Akka wanti sooratan sun sirna akkaataan itti bullaa'u jechuudha. Ni birratu, ni socho'u. Garuu lubbu maleeyyii kan jedhamu kun immoo hin socho'an, hin birratan, meetaaboolizimii geggeessan, hin guddatan jechuudha. Warreen garaagarummaa lubbu qabeeyyii fi lubbu maleeyyiidha jechuudha. Kuni bineeldonni bakka tokko bakka birootti ni socho'u. Biqiltoonni garuu bakka tokko bakka birootti hin socho'ani jechuudha. Bineeldonnis biqiltoonnis amma lubbu qabeeyyiidha. Garuu bineeldonni bakka tokko gara bakka biraatti socho'uu danda'u. Biqiltoonni garuu socho'uu hin danda'ani jechuudha. Hin socho'an haa ta'uyyuu malee garuu bakkaa bakkatti hin socho'an yoo ta'eyyuu garuu bakka jiranitti immoo ni guddatu jechuudha. Guddachuudhaan ni socho'u jechuudha. Yeroo guddatan socho'an ni guddatu jechuudha. Biqiltoonni amala lubbu qabeeyyii qaban kanneen akka wal horuu, guddachuu, birrachuu, harganuu fi kan kana fakkaatan waan qabaniif lubbu qabeeyyii ta'u jechuudha. Biqiltoonni egaa wal horuu kana jechuun ni baay'atu jechuudha. Ni biqilu, akkasuma ni guddatu, ni birratu, ni harganuu fi kanneen kana fakkaatan amaloota lubbu qabeeyyiidha jechuudha. Kanaaf biqiltoonni lubbu qabeeyyii ta'u. Ramaddii maqaa saayinsawaa orgaanizimootaa yeroo ilaallu immoo ramaddii orgaanizimootaa keessatti sanyiiwwan lubbu qabeeyyii adda addaa hedduutu dachee kanarratti argamu jechuudha. Lubbu qabeeyyiin gosoota adda addaa baay'eeti jira jechuudha. Akka qorannoon agarsiisutti immoo lubbu qabeeyyiin addunyaa kanarratti argaman gara miiliyoona 9 ta'uu danda'u jechuudha. Kana jechuun immoo maal jechuudha? Sanyiiwwan lubbu qabeeyyii yeroo jennu fakkeenyaaf namni lubbu qabeeyyiidha, bineensi lubbu qabeeyyiidha, simbirri lubbu qabeeyyiidha, sareen lubbu qabeeyyiidha, adurreen lubbu qabeeyyiidha, biqiltoonni lubbu qabeeyyiidha. Akka kana jedhee meeqa gara hammamii ta'a jechuudha? Gara miiliyoona 9tu ta'a jechuudha. Qurxummiin illee lubbu qabeeyyiidha. Wantoota adda addaa akka kanatti yeroo tarreessinu naannoo miiliyoona 9 ta'u jechuudha baay'inni isaanii. Lubbu qabeeyyiin addunyaa kana irratti argaman kun immoo hedduu waan ta'aniif waa'ee isaanii beekuuf qorachuuf kanneen wal fakkaatan walitti fiduun ramaduun barbaachisaadha jechuudha. Kana jechuun kanneen wal fakkaatan walitti fiduudhaan yeroo ilaallu haala qorannoo yookiin beekumsa waa'ee wantoota sanaa irratti akka beekumsa qabaannuuf yookiin yeroo waa'ee isaanii qorannoo akka beekumsa kanaa qabaannuuf barbaachisaadha jechuudha. Ramaduun mala lubbu qabeeyyii amaloota waliin walitti qabanii irratti hundaa'uun
kanneen wal fakkaatan gurmeessuun kun ramaddii lubbu qabeeyyii jedhama jechuudha. Ramaddii lubbu qabeeyyii kan jennu kun lubbu qabeeyyii kan amaloonni isaanii wal fakkaataa ta'e walitti yeroo ramadaman ramaddii lubbu qabeeyyii jedhama jechuudha. Kunis damee baayoloojii keessaa waa'ee ramaddii lubbu qabeeyyii kanaa kan qoratu immoo maal jedhama jechuudha? Taaksonomii jedhama jechuudha. Taaksonomiin maalidha? Damee baayoloojii ta'e kan waa'ee ramaddii lubbu qabeeyyii qorata jechuudha. Ramaddii lubbu qabeeyyii kan qoratu taaksonomii jedhama jechuudha. Taaksonomiin maalidha jechuudha? Ramaddii lubbu qabeeyyii kan qoratudha jechuudha. Barbaachisummaa ramaddii lubbu qabeeyyii yeroo ilaallu ramaddiin lubbu qabeeyyii faayidaa hedduu qabannis orgaanizimoota wal fakkaatan bakka tokkotti gurmeessuun waa'ee isaanii gadi fageenyaan qorachuuf akkasumallee maqaan orgaanizimootaa naannoo tokko naannoo biroo irraa adda waan ta'eef maqaa orgaanizimoota saayintistoonni addunyaa itti waliigalan moggaasuuf. Kana jechuun maal jechuudha? Waa'ee orgaanizimii tokkoo waa'ee orgaanizimoota kan wal fakkaatanii bakka tokkotti gurmeessinee waa'ee isaanii gadi fageenyaan amaloota wal fakkaataa waan qabaniif waa'ee isaanii gadi fageenyaan qorachuuf nuuf ta'a. Akkasumallee bakka tokko bakka birootti yookiin naannoo tokko naannoo biraatti orgaanizimoonni maqaa adda addaatiin waamamu jechuudha. Fakkeenyaaf afaan Oromootiin orgaanizimiin nama yeroo jedhamu nun nama jedhamna jechuudha. Garuu afaan Ingiliffaatiin immoo yookiin bakka biyya Ingilizii yeroo deemnu immoo maal jedhama? Huumaanii ta'a jechuudha. Huumaanii ta'a. Kana jechuun biyya faranjii deemtanii nama yeroo jettan sin hubatanii jechuudha. Hin beekan waan ta'eef afaan kana. Kanaafiyyuu iddoodhaa iddootti naannoodhaa naannootti gargaridha jechuudha. Afaan Oromoodhaan nama, afaan Amaaraadhaan sawu, afaan Ingiliffaadhaan huumaan amma naannoodhaa naannootti gargar ta'e jechuudha. Kun immoo saayintistoonni irratti haala kanaan walii galuu hin danda'an jechuudha. Kanaafiyyuu kan maqaan waliigalaa ta'e tokko jiraachuu qaba jechuudha. Maqaa ittiin walii galanii jechuudha. Innis maal ta'a jechuudha? Maqaa sanaan naannoodhaa naannootti gargar hin ta'u jechuudha. Fakkeenyaaf nama yeroo fudhannu namni afaan saayinsawaa kanaan Homo sapiens jedhama jechuudha. Namni Homo sapiens jedhama. Kana jechuun naannoo Oromiyaa yeroo dhuftan Homo sapiens jedhama. Naannoo Amaaraa yeroo deemtan Homo sapiens jedhama. Biyya alaallee yoo deemtan bakka hundatti addunyaa kanarratti Homo sapiens jedhamuun beekama jechuudha. Homo sapiens jedhamuun beekama. Gargar hin ta'u jechuudha. Kanarratti saayintistoonni walii galuu jechuudha. Kanaafiyyuu maqaan orgaanizimootaa kun kan saayintistoonni irratti walii galan moggaasuuf ramaddiin lubbu qabeeyyii kun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Kana orgaanizimoota adda baasanii beekuuf illee akkasuma qorannoo orgaanizimoota salphisuuf baay'ee barbaachisaadha jechuudha ramaddiin lubbu qabeeyyii kuni. Maqaa saayinsawaa orgaanizimootaa kan jedhu kana yeroo ilaallu lubbu qabeeyyiin iddoo garaagaraatti afaan adda addaatiin maqaa adda addaa qabu jechuudha. Kan amma ilaalledha. Afaan Oromootiin nama yoo jedhamu afaan Amaaraadhaan sawu, afaan Ingiliffaatiin immoo huumaan jedhama. Kanaafii bakka adda addaatti maqaa adda addaa qabaate jechuudha. Kana immoo saayintistoonni kanaan immoo walii galuu hin danda'an. Kanaafiyyuu maaltu uumame jechuudha? Maqaa saayinsawaatu uumame jechuudha. Maqaan kan nama sawu huumaan warri jenne kun maqaa naannoo jedhamu jechuudha. Maqaan saayinsawaa kun immoo bakka hundatti wal fakkaataadha. Fakkeenyaaf Homo sapiens yoo fudhanne bakka deemtan hundatti naannoo Oromiyaas yeroo deemtan naannoo Amaaraas biyya alaallee yeroo deemtan iddoo adda addaatti maqaa adda addaan ta'u jechuudha. Maqaan saayinsawaa kun Homo sapiens jedhamee iddoo hundatti beekamaadha jechuudha. Maqaa saayinsawaa jechoota lama of keessaa qaba. Maqaan saayinsawaa kun egaa jechoota lama of keessaa qaba. Maqaa qaccee fi maqaa sanyiiti jechuudha. Fakkeenyaaf Homo sapiens kana yeroo fudhanne Homo fi sapiens lamadha jechuudha kan walitti dhufe jechuudha. Inni jalqabaa Homo kan jennu kun maqaa qaccee yeroo ta'u, Homo kan jennu kun maqaa qaccee yeroo ta'u, sapiens kan jennu kun immoo maalidha jechuudha? Maqaa sanyiiti jechuudha. Maqaa sanyiiti jechuudha. Akka kanatti qoodamee argama jechuudha. Maqaan inni jalqabaa maqaa qaccee orgaanizimiin sun keessatti argamu mul'isa. Maqaan inni lammaffaan immoo maqaa sanyii mul'isa jechuudha. Kanuma malaalledha. Moggaasni maqaa kun moggaasa maqaa maqlamee yookiin immoo binomial nomenclature kan jedhamudha jechuudha. Namni yeroo jalqabaaf orgaanizimoota kana haala wal fakkaataadhaan akkaataa wal fakkeenya garaagarummaa isaaniitiin ramaddii gaggeessuun moggaasa maqlamee kana kan moggaase eenyudha jechuudha? Namni yeroo jalqabaaf orgaanizimoota maqaa moggaasa maqlamee kana kan
moggaasa eenyu jedhama jechuudha? Kaarles Liinas jedhama jechuudha. Kaarles Liinas jedhama jechuudha. Moggaasa maqlamee kan moggaasa eenyu jedhama jechuudha? Kaarles Liinas jedhama jechuudha. Namni yeroo jalqabaa fi afaan gosa maqlamee kanaan moggaase Kaarles Liinas jedhamuun beekama. Innis kana irraa kan ka'e abbaa taaksonomii jedhama jechuudha. Abbaa taaksonomii jechuun maal jechuudha? Ramaddii orgaanizimootaadha jenneerra jechuudha. Innis maqaa kana moggaasuu isaarraan kan ka'e abbaa taaksonomii jedhamee moggaafameera jechuudha. Addunyaa irratti orgaanizimii tokko maqaa tokkoon moggaasuun akka waamu saayintistoonni addunyaa irratti walii galaniiru jechuudha. Saayintistoonni addunyaa kana jechuun saayintistiin tokko Itoophiyaa keessa jira yoo ta'e, saayintistiin tokko immoo Ameerikaa jira yoo ta'e, kan nama yeroo jenne nama kan jedhu kan saayintistiin Itoophiyaa jiru beekuu danda'a, garuu inni Ameerikaa jiru sun hin beeku jechuudha. Kanaaf maal ta'uu qaba? Maqaa wal fakkaataa. Innis Homo sapiens. Homo sapiens kan jedhu kana inni Itoophiyaa jirus beeka, inni Ameerikaa jirus beeka, inni iddoo adda addaa jirus beeka jechuudha. Kun immoo saayintistoonni akka irratti walii galan taasifameera jechuudha. Kanaan fakkeenya maqaa saayinsawaa orgaanizimoota muraasa yoo ilaallu, kan namaa Homo sapiens jedhama. Kan saree Canis familiaris jedhama. Kan maangoo Mangifera indica jedhama. Boqqolloon Ziyyaa meeyisii jedhama. Baaqelaan Faasiyoolasii vulgaarisii jedhama. Waddeessi Koordiyaa afrikaanaa jedhama. Kana jechuun maal jechuudha? Fakkeenyaaf baaqelaa yoo fudhattani, baaqelaa yoo jettan Oromiyaa keessatti baaqelaadhaan beekama, garuu iddoo adda addaatti baaqelaadhaan hin beekamu jechuudha. Afaan adda addaatu jira waan ta'eef. Kana irra immoo Faasiyoolasii vulgaaris yeroo jettani, inni iddoo adda addaa jiru, inni biyya alaa jirus, inni biyya keessa jirus afaan kanaan beekuu danda'a jechuudha. Boqqolloo immoo Ziyyaa meeyisii yoo jenne, maangoo immoo Mangifera indica yoo jenne, maqaan saayinsawaa kun maqaa tokko qofatu jira jechuudha. Addunyaa kanarratti saayintistoonni kan irratti walii galanii beekamu afaan isa kanadha jechuudha. Kana jechuun saayintistii tokko bira deemtee maangoo yoo jette yookiin baaqelaa yoo jette wallaaluu danda'a jechuudha. Garuu afaan saayinsawaa isaatiin Faasiyoolasii vulgaaris yoo jenne saayintistiin sun ni beeka jechuudha. Akka kanatti moggaafama. Maqaan saayinsawaa orgaanizimoota maqaa qaccee fi maqaa sanyii of keessaa qaba jenneerra. Qubeen jalqabaa maqaa qaccee yoo ta'u, qubeen jalqabaa maqaa qaccee yeroo ta'u, maqaan qaccee kun immoo maal ta'a jechuudha? Qubeen isheen jalqabaa ishee qubee guddaa taati jechuudha. Qubee guddaarraa jalqabdi. Kan maqaan sanyii immoo saappiyensi ishee jettu jenneerra. Saappiyensi isheen jettu immoo qubeen jalqabaa ishee qubee xiqqaadhaan jalqabdi jechuudha. Homo sapiens kan jedhu keessatti homoon maqaa qacceedha, sapiens immoo maqaa sanyiidha jenneerra. Maqaan qaccee kun qubee guddaadhaan jalqaba, maqaan sanyii immoo qubee xiqqaadhaan jalqaba jechuudha. Akka kanatti ilaalla. Kompiitaraan yeroo barreeffamu itaalikiidhaan barreeffama jechuudha. Kana jechuun itaalikii jechuun ishee jajallattee barreeffamteettu kana jechuudha. Dalga taate ishee barreeffamteettu kanaan barreeffama jechuudha. Kompiitara yeroo barreeffamu. Harkaan yeroo barreeffamu immoo Homo sapiens jennee barreessinee lamaansaa qofaatti jala sararraa jechuudha. Akka kanatti barreeffama jechuudha. Maqaan isaanii akka kanatti moggaafama jechuudha. Kan har'aa kanumarratti dhaabna. Kutaa itti aanu immoo waa'ee sadarkaalee ramaddii orgaanizimoota mootummaa isaanii, murna, gita, ordarii, warra qaccee, sanyii kan jedhu kana tokko tokkoon bal'inaan kan waliin ilaallu ta'a. Akkasumallee gilgaala kana kan waliin hojjennu ni ta'a. Agasitti chaanaalii kana subscribe gochuun dagatina. Viidiyoo barnoota adda addaadhaan hojjennee isiniif gadhiisna, kanneen akka hawaasaa, lammummaa, herregaa, viidiyoowwan akkasii chaanaalii kana irratti afaan Ingiliffaatiin illee hojjennee kan isiniif gadhiisnu waan ta'eef chaanaalii kana subscribe gochuun dagatina. Chaanaalii kana subscribe godhaa. Viidiyoon yeroo hojjennu waan dafee isin qaqqabu, akka dafee isin qaqqabu subscribe godhaa jenna. Viidiyoon kun kan isinitti tole yoo ta'e immoo like gochuun dagatina. Akkasuma immoo barattootaaf share gochuun dagatina. Hiriyoota keessaniif chaanaalii kana qooda, chaanaalii kana guddisaa. Yaada qabdan kamiifiyyuu koomentii irratti nu beeksisaa jenna. Galatooma.